Ismaa'eel Muhammad Adam ijoollummaa isaatirraa jalqabee nama Oromummaan itti dhagahamu aartii Oromootiif Abubakar Muusaa wajjin ta'uudhaan hojii seena qabeessa ta'an hedduu kan hojjete kabajamaa jaalatamaa fi sabboonaa Oromootiin. Namoonni Jibuutii irraa dhufanii sirboota hawwisoon kun sirbuu arganii ittiin gammadan ummanni Jibuutii illeen dhaga'ee ittiin gammaduu qaba jechuudhaan waan yaadaniif hawwisoon afran qalloo Jibuutii dhayxee muuziqaa akka agarsiiftu gaafatan. Manguddootaa fi dargaggoonni wal mariidhaan haaluma gaafataniin hawwisoon afran qalloo Jibuutii akka deemtee sirbitu murteessan. Manguddoonni miseensota hawwisoo Jibuutii deemtuuf maallaqaa fi meeshaa barbaachisu erga guutaniifiin boodam waraqaa deemsaa paaspoortiin akka kennamuuf qaama mootummaa dhimmi ilaallatu kan dirree dhawaa jiruuf gaafii dhiyeessan. Itti gaafatamaan mootummaa Haayile Sillaasee kan dirree dhawaa gaafii deemsa hawwisoo tanaatiif deebiin isaan kennan kan nama dinqisiisu ture. Deebiinleen akkana jettiin sadarkaa kanallee geessanii hawwisoo teessan gara biyya alaatti ergitanii hanga sirbisiisuudhaaf yaaddan takkaas geessanii sadarkaa paaspoortii gaafachuu ga'uun keessan nama ajaa'ibsiisa. Erga ja'anii boodam paaspoortiin akkan kennamne deemuullee akkan dandeenye itti himeen. Amma achillee arra boodallee gaafii akkanaatiin yoo deebitan beekadhaa jechuudhaan dhaadatee ofirraa ari'e. Manguddoonni kun waan warri mootummaa je'een hunda dhufanii dargaggootatti odeessan. Dargaggoonni garuu paaspoortii haa dhoowwaman malee Jibuutii deemuurraa nu hambisuu hin danda'an jechuudhaan deemsaaf kutatanii ka'an. Haaluma kanaan miseensonni hawwisoo afran qalloo namni 16 mootummaa jalaa dhokatanii baaburaan Jibuutii dhaqan. Miseensonni hawwisoon afran qalloo biyya Jibuutiitti sirboota mul'isaniin ummanni Jibuutii illeen baay'ee dinqisiifatan. Mootummaan Haayile Sillaasee garuu mootummaan Jibuutii miseensota hawwisoo afran qalloo kana kan seeraan ala Jibuutii dhaqan kana deebisee gara biyyaatti akka ergu gaafate. Haa ta'u malee miseensota hawwisoo afran qalloo keessa Ali Shabboo Wadoo Jibuutitti yoo hafan Yoonis Abdullaahi gara Moqodishoo deeme. Abdullaahi Alishoo ammoo gara biyya Duubaay deeme. Ismaa'eel Muhammad Adam biyya Jarmanii deeme. Ali Birraa fi miseensonni hawwisoo hafan ammoo gara biyyaatti deebuudhaaf dirqama. Kachillayyoonni sirna Haayile Sillaasee hanga jarri dirree dhawaagaan oobsuu dadhabanii magaalaa xinnitti Shiniillee jedhamtu tan dirree dhawaa irraa kiiloomeetira 11 fagaattutti eeguudhaan baabura irraa buusanii sansalataan harka isaanii hidhanii mana hidhaatti darban. Gara biraatiin ammoo manguddoota sooreyyii Oromootaa kan hawwisoo afran qalloo ijaaruudhaaf jaba socho'aa turan mootummaan basaasuudhaan hordofuu eegale. Guyyaa gabaabaa keessatti isaanillee mana hidhaa galche. Hawwisoon afran qalloo ummata Oromoo dammaqsaa deemaa jiraachuu fi ummataan jaalatamuu isii hubate sirni cunqursaa mootummaa Haayile Sillaasee ilkeetti ciniinnate. Waggaa 4tti umrii gabaabsee hojiin hawwisoo afran qalloo akka hin sochoone dhoorkee cufsiise. Meeshaa muuziqaa kan ummanni Oromoo maallaqa walitti buusee hawwisoo tanaaf bite mootummaan Haayile Sillaasee seera malee humnaan saamee bara 1957 mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa dhaalchise. Shantatina juraya zima makalabia koti shakari kulfanadi maya amara mila koti.
hangafoonni miseensa hawwisoo afran qalloo Alii Birraa, Ali Shabboo, Ismaa'il Mahammad Adam, Suleymaan Yuusuf, Abubakar Muusaa, Abdulhaamid Ahmad Booruu, Saalii Muhammad, Ali Ahmad Ali, Muhammad Yuusufii fi Abdurrahmaan Yuusuf dabalatee walumaa galatti nama 18 yoo tahan kana booda miseensonni hawwisoo afran qalloo addaan faffaca'an kun gara alaatti baqatanii biyya alagaatti galan kunniin ammoo dirree dhawaatti hafan kanneen dirree dhawaatti hafan hedduun hidhamaa dararamaa jiraatan haala kanaan qabsoon hawwisoo afran qalloo asirratti goolabame. يا لسلسي بيتي يوم إنك بلا بيتي